dukkana garagarii dadhabbiif dhufuun hirriibaa qaama nu bulleessee gammachuu fuularraa nu balleessee ifa barii barraaqaa abdiidhaan eeggachaa rakkoo keenya maqsii guyyaa keenya ibsii uumaa kadhachaa alaamanni sa'aa namni akka nagaa ta'u affeerraan jaalalaa fi tokkummaa sifa akkaaf ta'u haaloo fi waljibbiinsa achofirraa maqsee afaa marga jiidhaa mallattoo nageenyaa gammachuun afannee ayyaana waggaa hawwina kanaa fi fuulli gammachuun nu haa ifu du'aa ka'uun isaa ifa nuuf haa ta'u tola waliif ooluu jaalalaaf gammachuun waliin nyaachuu dhuguu ifa waliin du'aa ka'uu isaatiin nuuf haa dagaagu ayyaana gaarii baankii Awaash. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ispoonsara keenya baankii Awaash galateeffachuudhaan oduu biizinasii yeroo kanaas nitti himna oduu biizinasii waliin hanguddataa jamaati. Daandiin qilleensa Itoophiyaa kenniinsa tajaajila fe'umsaan injifataa bara 2021 ta'e. Badhaasa kanas damee simannaa maamiltootaan kan injifate ta'uun himameera. Sirni beekamtii kunis sababa vaayirasii koronaan toora viidiyoo konferansiin gaggeeffame. Sagantaa badhaasaa kanas dhaabbanni Air Cargo Weeks kan qopheesse yoo ta'u dhaabbatichi damee kudhaniin daandilee qilleensaa idil addunyaaf beekamtii kenneera. Daandiin xiyyaaraa Kwaatar damee lamaan badhaasa Air Cargo Weeks akka injifate gabaafameera. Odeeffannicha daandii qilleensa Itoophiyaarraa arganne. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee abbootii qabeenyaa damee maanufaaktcharingii irratti bobba'an waliin mari'ate. Biyya diinagdeen ishee qonna irratti hundaa'e keessatti dameen industirii oomishaa guddisuun murteessaa ta'uu waltajjii marii kanarratti ibsameera. Jijjiirama sadarkaa biyyaatti galmaa'een booda damee kanarratti jijjiirama akkamiitu mul'ate? Rakkoo mudateef furmaata akkamiitu kenname? Ga'een abbootii qabeenyaa fi mootummaa hoo maal ture kan jedhu irratti hoogganaan biiroo daldala fi misooma industirii bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Efreem Gizaa waraqaa qorannoo dhiyeessaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee damichi hanqina hooggansaa fi caasatiin hoogganamaa akka ture qorannichi adda baaseera. Abbootiin qabeenyaa damee industirii maanufaaktcharingii kasaaruun abdii kutachuun industiriiwwan cufamuuf carraan akka isaa mudatee tures ibsameera. Abbootii qabeenyaa lafti oomishaa harkaa fudhatamee ture 59 lafti deebifamuun ibsamee jira. Waraqaa dhiyaate irratti abbootiin qabeenyaa yaada fi qeeqa dhiyeessuun mari'ataniiru. Bulchiinsa magaalaa Jimmaatti ilaalchi kanfalaa gibiraa sababa fooyya'aa dhufeef galiin gibirarraa argamaa jiru guddachaa jiraachuun himame. Komii kanfaltoonni kaasaan furuufis hojjetamaa akka jiru abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaatti itti gaafatamaan damee bulchiinsa magaalaa Jimmaa ibsaniiru. Gabaasaa Mallasee Amdee Jimmarraa nuuf erge akka taanutti isinitti himna. Bulchiinsi magaalaa Jimmaa sochii galii gibiraa fi taaksirraa walitti qabu guddisuuf taasiseen bu'aan argamaa akka jiru beeksiseera. Abbootiin qabeenyaa magaalattii keessatti dameewwan adda addaa irratti bobba'anii argamanis gibira isaan irraa eegamu yeroo fi karaa dhugaa irratti hundaa'een kaffalaa akka jiran himu. Nagaadhaan jechuun nuti mootummaadhaafis bu'aa guddaa qabu. Nuuf sababa keenya guyyaa guyyaan baruudhaa fi ji'atti baruudhaafis waggaatti baruudhaafis bu'aa qabu. Mootummaadhaafis immoo galii guddaa qabu. Gibira jechuun deebi'ee bishaanii daandiidha. Mootummaan duraatii waantota sana fuudhus deebi'ee numaaf kan ooluu danda'u. Qirreetaa tokko malee ofiifan odiitiinaa godhaa jedhee dhaqee faayiliin kan koo waggaa waggaadhaan cufaanii amma kan 2012 odiitii godhamee kaffaltii kan raawwadheen jira. Hawaasni magaalattiis waan fayyadamuuf nagahee gaafachuu qaba jedhameera. Gama biraan ammoo gibirri gurgurtaa guyyaa irratti kaa'amu darbee galii kaffaltoota gibiraa giddu galeessa kan taasifate akka hin taane himameera. Gibira gurgurtaa guyyaa irra kaa'ame sirreessuu fi komii daldaltootaa furuuf hojjetamaa jiraachuu abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaatti damee bulchiinsa magaalaa Jimmaa beeksiseera. Hojjechaa jiru barumsa qaama keessattuu gara saaphanaa kanaatti fidaa jiru kan hunda dabalanii siistematti erga galchinee booda barumsa bal'aa kennee qaama seeraa
wajjin qaama hundaa wajjin walii gallee waliin mariisisnee erga kaanee booda opereeshinii illee sadarkaa magaalaa kanaatti gaggeessuudhaaf akkuma magaalaa kanneen biroo jecha itoo beekumsa qabanu itoo barumsa qabanu kanneen nagee fayyadamuu hin barbaanne hawaasni kan gaafatu jira hubannoo qabaatee kan gaafatu jira keessattuu qaamni hojjetaa mootummaa qaamni barate faayidaa isaa hubannoo bal'aa kan qabu hin gaafata hawaasuma isa kaan keessaas kan gaafatu jira haa ta'u harki caalaan garuu inaadeffanne waan ta'eef leenjii adda addaas qopheessine waltajjiiwwan gurguddoo irratti caalmaa hubannoo kana qabsiisaa kan irratti jechaa deemnu ta'uusaa kaasuma barbaada. Qaamolee galii dhoksanii fi burjaajjessan irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru abbaan taayitaa galiiwwanii damee magaalaa Jimmaa beeksiseera. odeeffannoo biizinasii maddeen alaatii argannetti wayita dabarru kaampaaniin Huawei fi ZTE'n yaalii 5G yookaan dhaloota shanaffaa Indiyaatti geggeessaa jiran keessaa akka bahan taasifame. Ministeerri Teleekoomii Hindiyaa kaampaanota kana dhorkuu beeksisaniiru. Kaampaanota kanneen akka Ericsson, Nokia fi Samsungiif yaalii teekinooloojii 5G baatii jaha keessatti akka hojjetan eeyyama kennaniiru. Kaampaaniin Huawei fi ZTE'n garuu meeshaalee galumsaaf tajaajilan qofaa dhiyeessuu ni danda'u jedhameera. Indiyaan biyyoota addunyaarraa moobaayila fayyadaman keessaa sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Biriteen tajaajila 5G kaampaanii Huawei gabaan ala yoo taasiftu, Ameerikaan yeroo garaagaraa kaampaanicharra qoqqobbii kaa'aa turuun ishee ni yaadatama. BBC gabaase. kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon biizinasii yeroo kanaaf qabanne kana fakkaata. Odeeffannoo biizinasii waliin guddataa jamaan ture nu daawwachuu keessaniif galatooma olaanaa.